السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت ورون جلالي كنا هردفان جتهم دي كيسان بقى جراتني سنين جدا كنا قويا هراكنا وان باية تكسين فايد يديا دي وان باية تكسين تتولوك أبدا سنين وفين جرا فيديو كنا لايك قدو أكاهم دغن سنين جدا ورون جلالي كي سبسكرايبين قدو نيو جراتن جتودا أسمانا اسم بيس سجتودا channel كيسان رد أكودان جتودا channel keessan gubbaa dhaquudhaan jechuudha. Warroonni daataa bilaashaa barbaadan jechuudha. Viidiyoo as jalaa laaltanii buufatu yookaan laaltanii akka ittiin dalasiifatan gad isinii dhiiseen ture jechuudha. Yeroo chaanala keessan irra dhaqxan jechuudha. Chaanalii kiyya subscribe godhuudhaaf maqaa kunoo kana barreessu akka hin dagannen isiniin jedha. Achiin booda chaanalii kiyya kana subscribe akka godhuu hin daganne isiniin jedha. Asumaan karaa barnoota keenyatti isin dabarsa jedhudha. Aappii kana argatuuf pilaastoorii keessa jira jechuudha. Salphaadha aappiin kun. Pilaastoorii keessa deemtaniitu haala kanaan katabdu jechuudha aappiin kun kana. Asumaan barreeffama kana sirriitti osoo hin dogongorin jechuudha. Yeroo itti barreessitan jechuudha. Search gootu jechuudha. Yeroo search gootan gadii kan lammeeffarratti argamu kanatti isiniif baha jechuudha. Isa afur haa jedhu kanatti isiniif baha irratti rukutuudhaan buufadhee waan jiruuf oppiin naa fidaa isin install gootu. Yeroo install gootan jechuu oppiin jettanii ni seentu jechuudha. Aappiin kun jechuudha keessi isaa kana fakkaata. Kana keessa waan babbareeda jira jechuudha. Irra kaatuuf famaa shabakatu irraa baha. Bakkaan kiyya da'iifa waan ta'eef. Aappiin kun kana fakkaata jechuudha. Aappii kana yeroo seentan baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Waa hedduu ofirraa qaba jechuudha aappiin kun. Bineensota yoo barbaadan jechuudha. Fakkii ka bineensotaa kunoo. Bineensota yoo barbaadan kanatti irra jira jechuudha. Waan adda adda jira jechuudha. Meeqa jira jechuu kana keessa kunilleen fakkii filmii jechuudha. Fakkii makiinaa jechuudha. Waan babbareeda jira jechuudha. As keessa irra kaawwatuudhaan ammeemmaa tokkumarratti dhahee isin agarsiisa jechuudha. Keessi isaa yeroo seentan kana fakkaata jechuudha. Mee bineensota kanarraan kaadhee isin agarsiisa jechuudha. Kafeetan filattu jechuudha. Isinitti tola jechuudha. Bineensota garaagaraa jira jechuudha. Waan baay'ee tokko namatti tola. Isinumatti agarsiisu mee anamma kanumarra kaayyadhee isinitti agarsiisa. Yeroo irratti garuu kuttan haala kanaan isinii baasa. Kun beeksisa irraa deebitu jechuudha. Haala kanaan lakkaa'ee haala kanaan isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii fide iddoo tanarra tuttu jechuudha. Iddoo tanarra dhuftu irratti hidhatuutaaf ammoo share namaa godhuu yoo barbaadan jechuudha. Iddoo tanarra dhuftu jechuudha. Amma irratti hidhatuuf bakka nama isiniin jedhe kana yeroo dhoottan haala kanaan isinii baasa jechuudha. Amma kun jechuudha. Iskiriinii baaddaa jawwaala keessan cufate jechuudha. Kun irratti isinii fidama. Ka olii kun ammoo jawwaala keessan bantanis yeroo bantan yeroo hunda akka isirratti isiniif hidhamu yeroo barbaadan ka olii kanarra ta'al takkaaf rukuttu jechuudha.
hoomaan iskiriin irratti rukutan haaluma kanaan isiniif baha. Amma jechuun sirriitti dhibbara dhibbatti hidhamee jira jechuudha. Yeroo amma asii baatanii ilaaltan hidhamee jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana sirriitti hidhamee jira jechuudha. Haala kanaan itti fayyadama fuula jawwaala keessanii bareeffachuu ni dandeessanii isiniin jedha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Galatoomaan isiniin jedha waan nu daawwattanii fi hanga barumsa biraatiin walitti dachaanu naganaa ta'an isiniin jedha. Baay baay.